bulfannu bankuma yadanni komalo abbai resi bulfannu bankuma ire mata kenya soki murte panama kayam irtanna oso kamnu be kama yadum tanna kenya ratisa panne mirgalle danne yolle tufa tanne uno rafto mutirra wale tanne nuta fika banga bada tambula rabbi nutenne gabro katabu kesukane Sikin kane bori dandi binudu ke robal kase undi le barrage duga Sikin fakati na jitalamni gaware su tu konuga kan sichese sopin dandesu Lundum basu sudah jadi solaki Gade fanata amboso naba Lamun kosta sichidi tamem bulu Tanska jita mumpun sejilman Wabu bana direno ditadunda Taksi jagade pakana gena Oso biru jurang kenya dananu Lorde muanne kenya numpan daawwattoota keenya kun qophii ODM'dha. Qophii har'aatiin Dr. Hundaasaa kallattiidhaan toorarraa qaba. Dr. Hundaasaa attam jirtu? Nagaa keetii baga jiraatte. Egaa galata Waaqayyoo egaa kunoo tolettee galgala kanaan naaf dhiyaatte galatoomii gaaffii warra kallattiin jalqaba. Mee waca habashoota gidduu kana akkamittiin ilaalta? Yeroo baay'ee situ irratti barreessaa situ irratti waan kanarratti waan baay'ee si dubbata. Mee attamiin ilaalta waca habashoonni biyya keessaa dhimma magaalaa Finfinnee fi waan naannoo sana jiru waliin wal qabsiistee wacaa jirtu kanarratti? Otoo biyya keessa jiraannee siistamiin ittiin daataa funaannee waanuma habashaa jedhamtu kana adda baasuu dandeenye silaa eenyutu habashaadha eenyutu habashaa miti eenyutu duriyyeedha eenyutu duriyyee miti eenyutu attentionii argachuuf kana godhaa eenyutu horiin bitamee eenyutu just qalbiidhuma nama harkisuudhaaf kana godhaa sila addaan baafnaayyuu amma garuu kana waan inni jedhee maal seete buraayyuutti ennaa tokko kaanii alaabaan OLF Abawaasin dhaabbatu jedhanii kaanii nama ajjeesaa turan dorzee fa'i. Dorzeen uummata jarru tuffatanii ennaa jookiillee godhan አንደኛ አማራ ሁለተኛ ትግሬ ሶስተኛ ከብት አራተኛ ጋላ ጀዳኒት ሺካን ይላካኒ ዱር ከናቡ ወር መለካወምነ ዱርዬ ወጃዳ ብደ ወንጀቱ ከነቱ ወጫታ ገሩ እሺኒ የአማርኛ ሶፍት ባየኒ ከኒ ወጩ አብዲ ኩተቹና አብዱ ኩተቴ ጥይቴ ገሩ ከንስሪቡ ሌጋሲ ዮኪን ሞ harca ደሞ ማን ሌጋሲን hamba minilik fa'itu mataa keessa jira. Kun maal jechuudha biyya keenyatti booqaan qabu. Amma fakkeenyaaf dhiifama. Amma tu Ameerikaa ilaalte bara idda garbummaan namni adiin nama gurraacha gurguratu dhiisee barri jaarraan tokko darbeera miti. Garuu hambaan yaadaa duubatti hafeetu adiin ani adiidha jedhee olaantummaa argisiisuu fi gurraachi immoo aarii ani adiirraa homaan qabu nuti tokko miti jedhee maqaadhuma alaabaa jaritti kanaaf arguu kan jiru gurraachi baay'ee jibbu kan jiru baay'ee jiraachaa. So maal argitaa hambaa keessaa haawuzii kana akka Alabaamaa, Mississippi maaloon kun warra garba gurguratanii nuni nama caalla jedhanii yoo argitu legasiin duubatti hafe sun maal godhee hammar'aatti kuliishii biyya keenya iyyitu jidduu qofatoon ta'in iskoolar warra ta'an jidduuttu dibeetii guddaa kaasaa jechaadha. Maalifin warri wanni isaanii badii adii dhoksuudhaaf tattaafatanii fi warri sanammoo saaxila baafneetuyyuu dhiifama gaafannee uummata gurraacha dhiifama gaafanna warra jiran jiru egaa dibeetiidhaaf hundee ta'ee jechaadha foundation. Kun egaa maa inni moral fundamental wanniinsa moral core value namootiitu ishiin gadi siqtuuni ilmoo namaa tuffachuudhaan waan guddattetti fakkaata. Inni ol siqaani ilmoo namaa cunqursuudhaan qaaniin itti dhagahamee qaanii sanaan hin qoncoora sibirannaa ga'u argite.
ammagaa biyya ishii keenyaatti argitu ammuma sammuu silmii ta'e gadi siqtu akka bookee xinnoo taate parasaayitii wayyaa taatee fi waccii jechaadha. Garuu yaadatta taanaan haasaawwan keenya kanaan dura darban irratti kanneen ani sitti si wajjin dubbachaa ture. Tokkoffaa central hundee handhuurri biyya sana jeeqaa jiru amala legacy Minilik dhiisanii darban sana warra baatanii deeman kaansarii sana warra baatanii deemantu ummata cunqurfamoo Oromoo dabalatee ummata gosa 93 yoo xiqqaate biyya sana keessa jiru wal aarsaa jiraa jechaadha. Maal godhu suuta jedhaniitu eeboo Minilik gaafa harma muranii madaa hafe sana madaa sana keessa suttumatu jechaadha. Warri wanneen legacy sana sammuu keessa warri jiru fantoo sana warri qabu. So hamammaatti egaa Habasha is a central problem. Biyya sana kan rakkoon irraan gahaa beelas correlationii guddaatu jira. Beela ijaaramuu dadhabuu qalbii ofii gara developmentiitti jijjiiruu xiyyeeffachuu kan nama dhoowwu wanni sana sittuttumatti nagaa akkan arganne sittuttumatti madaa kee keessa. So madaan kuni maanni madaa hammammaatti hin fayyine akkam fayyine warra godhamtuyyuu wacuu jechaadha walumaa galatti. Egaa beekees wallaalees maalis ta'ee central ethnicity biyya Itoophiyaa jedhan kana keessa jiruuf central narviini rakkoo biyya sanaa hunda ethnikii hunda kan jeeqaa jiru legacy Minilik dubatti dhiisanii deemudha jechaadha. So madaa hin fayyine sana keessa situmatu ammas deebisanii situmatu jechaadha. Ani immoo Habashaatu nu bilisoomsaa jedhee sitti deebisee sitti maa kan hin ture maaliifi ammuma ishiin madaa keessa situmattu hirribaa si kaafti si raffistu. Ammuma ishiin situmattu hirriba keessaa si kaafti si raffistu. Kanaaf Habashitti ani baay'ee hin jibbu. Erga isheen bilisummaa keenyaaf sababa taate haa ta'u tole sababa sanaa taate kaanaan bayeessa garuu immoo sababuma sanaan immoo dhuguma dammaqanii hojjetaa jiru amma fakkeessa OPDO'n godhan keessa hin ilaaltame yoo taate immoo yeroo dhuma waa tokko humni Oromoo gara olii humni qeerroo kun gaafanni dhiibee ol dhufu baanii labsii xinnoo tokko achi darbatu. Labsii baasuudhaan jiraatti. Bara sana keessatti biyya sana keessatti OPDO'n. Kanaaf egereen immoo akkamittiin ilaalta amma Habashaan egeree dhuftee mootummaa sana qabattee sirna kaleessaa sana deebistee ittiin uummata Oromoo cabsitu hin qabaatti jettee yaaddaa. Fakkeenyaaf filannoo kanaan wal qabsiisee filannoo adeemaa jiru kanaan wal qabsiiseetiin haa ibsi. Filannoo amma deemaa jiru kana keessatti akkama dubbataa jiranitti paartii 700tu galmaa'eeraa jedhaniitu liistii tokko gadi tarreessanii agarsiisanii. 700 kana keessa yoo sirriitti dubbiseera ta'e adda bilisummaa Oromoo tokkoom immoo maal jiru tokko jira malee adda bilisummaa Oromoo keessa hin jiru. Kanarraa kan hafe inni kan maqaa takkaan dhalootumaan dhageessee hin beekne niqinnaaqee dimokiraatik maaliin guute amma ija kanaatiin gaafa ilaalamu seera filannootiin Oromoon abbaa biyyaa ta'ee aangoo biyya sanaa sirna sana harkaa fuudhee bulcha jettee waan abdattu qabdaa waan akka ittiin ilaaltu qabdaa akka hin tokko maaltu sitti mul'ata raaga. Tokkoffaati. Eenyutu biyya bulchaa jiraa jedhe. Haa ta'u. Biyya sana kan akka dureetti gaggeessaa jiru Koloneel Abiyyi miti. Tole. Koloneel Abiyyi madaa isa nuti qabnu sana hin qabu. Madaa isa tumatan hin qabu. Waan sanaan galu waan inni akkana ta'eef madaa hin qabu. Otoo madaa qabaatee maal godha seeti? Tole. Yoo xiqqaatee Minilikis, Atsee Yohaannisis, Haayile Sillaaseenis, Mangistuunis modeelii totalitarianism ijaaruu isaaniitiif maganuutu irra ture, jibbuutu irra ture, jara sana qeequutu irra ture. Maaliifini Itoophiyaan federeeshiniin bulti jecha garuu namooti modeelii totalitarianismii sana humnaan cafaqanii bulchuu sana hojjaarra oolchan ennaa dhaadheessu namni kun Oromoo lafarratti arguu jibbaa jechaadha.
So kanaaf maal godhee dura gaafa durumaan gotti bahu Boorana dhaqee aba'oo lafarraa balleessaa jedhe. Wallagga hunda keenyaa jeefti jedhe. So maal jechuudha innuu Oromoo kan akka diinaatti ijaa ilaaluuf namni nuti nama keenya jedhee ofitti harkisuudha yaada. Inni garuu ammayyuu moodeelisa totalitarianizimii sana isa Itoophiyaa iddoo tokkotti ijaaree dhaqee Eertiraa fiduudhaan, Jibuutii fiduudhaan, Somaalee fiduudhaan more totalitarian systemii sana ijaaruu barbaada jecha. And now egaa maalinni amma gaa nama bilisummaa kee gane, someone who betrayed the ideals of freedom. Nama bilisummaa ilmoo namaa gane. Tokkotu filannoo fide, filannoodhaan namni hunduu walqixxee haa ta'u jedhee nuuf dhaabbata jennee abdachuuni maal jechuu akka ta'e beektaa? Constitutionii Ameerikaa keessatti maaltu jira seete? Gaafa dura barreessan ennaa garba gurguran gaafa nama gurraacha gurguratanii warri adiin maal jedhanii seera heeraaf seera isaanii keessattuu argite all men are created equal jedha. Argite? All men are created equal. Amma ennaa all men are created equal jedhanii maal jechuudha seete? It's another version of so Magdal kilkil no gallam bihon. Seera isa jedhu sana seera fi heera Minilik wajjini wal fakkaata jechaadha. Maal jechuudha? All men are equal jettee adiin gaafa seeraa fi heera barreeffattu. Adii dhiira adiitu nadheen ittiin dabalu laal men jedha laal. That's right, yeah. Waan ajaa'ibaati. Adii dhiira adii jedha malee gurraachi men never men nama miti dhiiras miti. Innaa sana gabaa baastee gurgurtaa akka fardaatti hidhii adda qabdee ilaaltee ilkaansaa lakkooftaa nama hin turre. Kun innaa seera sana barreessan they totally disregarded nama gurraacha akka namaatti hubatanii kun nama jedhanii hin fudhannee ture jecha. Har'a namni gurraachi tokko ka'ee kunooti seerri feerri Ameerikaa all men are equal yoo jedhe sobeetu achi of harkisa malee jarri sun they never intended to include nama gurraachatti dabaluudha fedhii hin qabaanne ture jecha. So warra Minilik faarsu Abiyyi keenyas Nafxanyaanis Mangistuunis karjaajoftuun hundumtuu ilmoon namaa walqixxeedha annaa jettu karaa biraa immoo maaltu warri kutaa so Magdal kilkil no gaallaan biyoon isa jedhu all men are equal all men are created equal isa adiin jettee but they talked about themselves not about you not about me. So Ethiopian keega akkasitti ennaa Itoophiyaa laaltu is this country, is this empire really wanniidhaaf compromise gochuudhaaf dhiifama wal gaafachuudhaaf qophaawaadha. Filannoo dhiisbar balleesseera ani mootummaa namootii totalitarianizimii humnaan nama gurguree humnaan nama tumee aadaa nama balleessee eenyummaa nama hacuucee nama hunda walitti fidee tumee wanni godhe sana leellisuun kooyyuu dogoggora jedhee nama hubachuu hin dandeenye wajjiniin biyyan ijaarradha jettee ennaa deemtu sumatu of gowwoomsa malee yookiin akka Abiyyi faa mataatu joon ja'e emotionally Itoophiyaa jedhanii carqii amarri wannitti biduu fakkaatu yellow maalishin green and red sana ol qabanii mirmirsuudhaan emotionii sanaan nama maraachanii akka looniitti kaachisu itti fakkaate malee if you think about any declaration kan adiis ennaa gurraacha irratti seera barreessitu warri qurcii immoo Minilik fa'is ennaa gaallaan biyoon so Magdal kilkil no ennaa jettu qixxee miti jechaadha. Biyoon inni jedhu sun even jechuudha. Nama miti loon iyyuu ajjeesuun dhoowwaadha. Nama ajjeesuun dhoowwaadha. Garuu loon iyyuu ajjeesuun dhoowwaadha jechuudha. Yookiin immoo harree iyyuu ajjeesuun dhoowwaadha. So alternative isa dhumaati nuti kan turre. Empire kana keessatti namooti sana leellisaa wajjiniin
namooti si balleessu socho'u wajjiniin filannoon hin ta'a jetteennaati achi harkistu gurraacha Ameerikaa African American jennu gurguramee dhufe adiitti of hirkisee kunoo seerri keenya all man are created equal jedhee siin morkuu jechuudha walqixxee. Tole Dooktar, erga filannoon immoo erga konstituushinii sanaan immoo hin bullu ta'ee filannoon immoo furmaata waaraa biyya sanaa hin ta'u ta'e carraan yookiin olterneetiiviin karaan biraan itti Oromoon abbaa biyyummaa isaa dhugoomfatu maali jettaati? Ani yeroo baay'ee kan rakkisu otoodhuma kanayyuun dubbatini addi bilisummaa Oromoos waldaa Maccaa Tuulamaa sana duras inni Walloo inni Baalee inni hundumaa ka'ee kan lolachaa ture inni Calanqoo fi Aannolee inni Tuulamaa dura gaafa Abashaan lafa keenya irra ejjette kaasee lolachaa kan ture amma waggaa 130 wayi darbeera qabsoon deemaa jira. Qabsoon sun sirna gadaa cabsanii daangaa Oromoo cabsanii seenanii eenyummaa Oromoo balleessanii ilaalchaa fi amantii isaa balleessanii warra dhufan kan ofirraa ariinee qophaa jiraannaa kan jedhudha. Har'a garuu ani hin beeku anillee machaa hin beeku nama tokko inni tokko inni qoricha na waraananiitu qoricha halkaanii asitti. Naan dhaqee fuula koo mastaawotii keessatti ilaalu disformid ta'een of arge beektaa wanniitu narvii karaa tokko hadoodeetu cabbii faatti qabeetan booda wayyaa'e. Namni keenya sammuu isaa keessatti disformid akka yaada lopsided ta'e gara tokko akka laboobaa kunoo allaattii cabee lafa karaa tokko harkifamu akkasitti cillaafkatee jira sammuun keenya clarity hin qabu. Malee wanti Abashaatti nu boochisu wama tokko hin jiru. Ani by the way dhiyoo kana Facebook irratti maalan baase wanni kana siin qaba. Kuni fakkii gaariidha ta'a beekta muka mureetani. Gaaffiin sii qabayyuu mee na agarsiisa bal'isiitiif. Kunoo ilaali Itoophiyaan kee kana fakkaatti yoo ciccitte. Baaste tole. Amma meeshee. Kuni keenya. Okay, tole. Keenya fudhannee boo dandeenya kuni Abashaanii abbaa barbaadde wajjinaa bultuu barbaadde garuu dhuguma rakkannaan muka muree akkanatti tolche. Akkamittiin iyyuu sun si hojjetame raanoon ariime. Soosuma jedhee muka mure. So mee akka ishee duraatti deebisiiti ol dhaabi. Ishee gumuuduu Itoophiyaa ammaa kana. Amma gaa ishii keenyaa kana yoo keessaa meddee ishee harkiste. Kun akkanatti keessaa gadi bahaa jechaadha hin argitamte. Kireetiiviitii sirriitti argaan jira. Kuni maappii Oromiyaa bara 1990 sana lafa kaa'amedha. Adda bilisummaa Oromooti immoo. I think so. Garuu ila keenya guddaadha. Finfinneen iddoo jiru argitaa? Yoo irraa baane. Yoo keessaa biyyatti keessaa baane. Keenya fudhanneetuma baana. Finfinneen numa wajjin baati. Akkanatti baatii jarri kan walitti hafuu danda'u. Jechuun Finfinneen iddoo jirtu yoo wallaalan isaan walitti hafuu danda'u akkanatti. Atau gara ta'u dhugaa. Hundaafuu carraa otoo kan biraatti na jalaan darbeen carraa kanaan fayyadameetan maaltu maalan gaafatame qeerroodhaanii waan doolaara Itoophiyaa doolaara Oromoo jettanii uumtanii. Si argisiisu? Eessa otoo na agarsiiste baay'ee natti tola. Abbaa irreensi bulfannuu gonkumaa yaadannee koomaadho. Abbaa irreensi bulfannuu gonkumaa. Dhiiree mataa keenya sookii murteeffannaa maqayyoon dhiitannaa. Osoo qabnu beekamaa jettuun bitannaa. Goota sedduu ni qabnaa yuuttee kata sabni kiyyaa maaloo. Maaltu rannaan kaa'ee diina furgufata. Kaadhaa dhufuun. Sanarratti gootota Oromoo faa suuraa kaastee maal jedhama maqaa inni qabu tola. Amma sun baarotumsaan argaa. Kun baaroo miti wanni Maammoo Mazammiri. Maammoo Mazammiriin argaa. Maqaan isaa maal jedha seeti? The Gadaan Republic of Oromiyaa jette. Hora Oromiyaa lama.
horoodha argite. Horooni otum dubbattuuti. Ati linguistiidhaa miti yennaa hunda warri vaawol hin taane hin liqimsamu jechoota A-E-I-O-U vaawol warra hin taane. Amma H'ni konsonantii jaa ta'eefi Horomoo jechuu dhiifneetu Oromoo jenna. Hambo jechuu dhiifneetu Ambo jenna. So malee silaa maqaan keenya Horomoodha. Horomoon immoo horuurraa dhufa. Warruma kushatitti deebitee feeroofa itti yoo deebitu horas nama jedhantu jira. Horus. So maqaan Oromoo jechuun wal horuu jechaadha. Amma horiin illee hora dhugeetu wal horaa miti. Oromoon immoo naasii eebbisu maal jedhaa? Horii buli jedha. Maallaqa yookiin qarshii yookiin doolarii yookiin birrii naa liqeessu hin jedhu. Horii naa liqeessis hin jedha Oromoon. Kanaafani horoo jedhe kana. Sitti mul'ate? Kun Jeneraal Taaddasaa Birruuti Oromiyaa dhibba jettee. Amma duubaan maal jedhaa? Akkuma argitu maal jedha? Gadaan jiraa. The Gada Republic of Oromiyaa waaqatti bullaa'edha. Waaqatti bullaa'edha. So we're not pagan jechuudha. Nuti akka jarri jettu kufaaris miti, paganis miti, gaallaas miti. Nuti waaqatti bullaa. Waaqa beekna, waaqni nu beeka. Otoo arabni hin luqqa'in, otoo faranjiin hin shoollibin, nu keessaa baatee otoo deemtee hin shoollibin, si galee shoollibuu jechuun gogaatu quncaa. Lamsiidha sun dhibeedha. So uummanni gurraachi waaqaanuu gurraacha jedha. Sananuu angafa uumaa namaa ta'uu keenya argisiisa. Kanaafan yeroo waaqatti bullaan jedha. Nuti waaqa beekna, waaqni nu beeka. Kun immoo eenyu kun? Adamoo. Elemoo Qilxuuti. Elemoo Qilxuuti. So horii Oromoo jedhama. Kun Nadhii Gammadaati. Nadhii Gammadaati. Kun Jaarraa Abbaa Gadaati. Sirriitti argama. Inni kun Elemoo Qilxuu. No. Jeneraal Waaqoo Guutuu. Maali Jeneraal Waaqoodha kun. Elemoon kunooti. Elemoon kunooti. Inni dargaggeessa. Sirriidha. Kuni Jeneraal Waaqoodha. Sirriidha. 500. 500 irra jira. Inni kun immoo Baaroo Tumsaati. Baaroo Tumsaati. Yes. Tumarratti kun eenyuun? Beekuun. Booranticha irraanfattee maal jettaree? Hangafa Oromoo. Kuni Jaatanii Aliiti. Jaatanii Alii. Kanaaf maal seete? Imagination is the beginning of everything. Kanaaf horii kan keenya baafachuu dandeenya. Amma. Baafachuu dandeenya. Biyya hin qabna. Biyya guddaa. Qobaatti bahu wanti nu dhowwu hin jiru. Laali gaafa Nelson Mandela ANC itti makamu. Paartiin ANC waggaa 75 darbee ture. Sana dura dhaabbate jechaadha. Argitee waggaa 75 ture Nelson Mandela dargaggummaadhaan itti seenu. Idda Simmoonni waggaa 27 hidhameetu uummanni dhumee qeerroon kaatee uummanni gurraachi sabbicuu ishii isa tuffachaa turtee fi lafa isaarraa fudhatte sana irratti bahee biyya isaa dhuunfateetu waggaa 150 boodachaa. Keenya hin ture 50 amat waggaa 50 kunoo bosona jirtu maaloo jirtu warri jettu ilmaan Habashaa maaltu siin galchee 500 yoo haa ta'u nuti galiin keenya hin beeknaa garatti deemnu horoo qabnaa biyya qabnaa daangaa qabnaa nama qabnaa qabeenya qabnaa buna qabnaa
cash cropping biyya sana keessa hard currency fidu loon haa ta'u buna haa ta'u bishaani kunoo isaan cufanii gurgurachuu haa ta'u lafuma keenya irraa burqa. Dandeettii immoo ilmoo Oromoo immoo yoo arganis faaktarii hunda keessa kan hojjetu creative mind kan qabu nama keenya. Kanaaf nuti amma jira amma rakkoon keenya maayinni fake si galee fake jechuun waan fakein afaan Oromootiin maayinni. Tuma fakkeessuu sobuu. Fakkeessuu irra dhaabannee fakkeessuu biraa hojjechaa jirra amma argite fakkeessuu ishee duraayyuu miti bara fakkeessitu fakkeessuu fakkeessituu tokko irra dhaabbattee fakkeessituu kan biraa taatee fakkeessituu kan biraa akkasitti jiraatti namni amma biyya simbulcha kan jedhan fakkeessituudha malee wanni reesizimii jaritti wanni jingoizimii isaanii sana celebrate gochuudha tattaafachuu mannaati. Interestii Habashaa sana guutuudhaa fi miliyoonii 15 sii kenne ammana sii kenne jedhanii gaallaa gazzabaan falligin jettee duriyyeen afaanitti xaragattu lammaa fa'itti maal abbaa keessanii deema ijji keessa naa badu jedhanii achi ari'achuudha duriyyee kana guyyaa tokkoon bultu bara. Kanaaf sirrii andumarra caalaa imagineeshinii akkama jettu kana achi raaganii ni danda'amanii qabaachuu dandeenya horoo mataa keenyaa qabaachuu dandeenya. Daawwattoota keenya maree ani taasisaa jiru Dr. Hundaasaa wajjiniin Oromoo jechuurra Oromoo jechuutu gaarii ta'a. Horiin hormaata horiinaa liqeessi kanaan wal qabsiisee Dr. Hundaasaanii waan qabatama ragaan nuti amanuu dandeenyu nutti agarsiisaa jira. Amma jaarraa abbaa gadaatii kan isin amma ilaalaa jirtan kuni kan ilaalaa jirtan kun jaatanii aliitii Boranaa Gafarraa kun Jeneraal Taaddasaa Durruutii ilaalaa horoorra jira. Gootota keenya akkaataatti agarsiisuu dandeenyu. Kun immoo baarotumsaati horoorra jira. Kun immoo elemoo qilxuutii ilaalaa horoorra jira innis. Elemoon jenne ilaali echiisadha illi qimsitechaadha. Elemoon. Jaalladhii gammadaadha. Kunoo akkuma horoorraa argaa jirtanii. Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Jeneraal Waaqoo Guutuuti kan isin argaa jirtanii. Ilaala. Akkaataa kunoo ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammariidha kuni ilaala. Hamma kana yaaluun tokkoffaa utuu dubbannu waggaa bara kamii kan kana nogoote waggaa meeqa ta'an? I think 2013 natti fakkaata. Har'a waggaa 6 ta'e. Waggaa 6 ta'eera. Jechuun waa baay'ee imaajin gochuun inni danda'ama hima dhugooma amma kaawoo gadaa abbaa gadaa of Oromiyaa asitti tansifame onaa keessatti Oromiyaa National Academy keessatti hin simne. Ijoollee ijaaruu elementariidhaan haayiskuuliidhaan yuunivarsiitiidhaan daataa funaanuu sitti argisiisan ture kanaan dura. Wanti hojjennu ammas hin jira. Amma waan keessaa wanti hojjechuun nurra jiru. Dursa dubbii please let's forget wanni dhiisuudha. Maali kompromaayizii Habashaa wajjin walii galuudha. Itoophiyaa maaloo jechuu sana dhiisuudha. Kan keessa qabattee booda namni illee si wajjin jiraachuu danda'a. Biyya koon dhufin jechuu miti. Garuu amma eega baala gatte, eega nun ulfeessine, qabeenya nurraa nyaatte sana eega galata hin galfanne nurraa deemuu qabdi. Kana gochuuf maal gochuun nurra jira? Amma tarkaanfii fudhachuun. Tarkaanfiin fudhachuun nurra jiru maanni bakkee jirru magaala jirrutti Habashaarraa nyaachuu dhiisuudha. Simple gabaabuma bar. Mana isaanii dhaqanii nyaachuu dhiisuudha. Waan qabnu midhaan keenyatti gurguruu dhiisuudha. Irraa bituu dhiisuudha. Oromoon daldala qabu baay'ee jira. Dubartii haa ta'u dhiiraa haa ta'u achi nyaachuudha. Finfinnee keessaa haa ta'u, Naqamtee haa ta'u, Gindhiiraa haa ta'u, Yaaballoo. Iddoo hundatti magaalaawwan Oromoo xixiqqoo gurguddoo keessatti baakkoo yookiin jira miti geedootti nyaachuu diduudha. Itti gurguruu diduudha. Nagaa gaafachuu diduudha. Sana booda ishiinuu taa'uu hin dandeessu. Maaliif nama keenyatti dafqee hojjetee fidee itti gurguree irraa bitee jiraachisa. Qe'ee keenyatti bari foon keenya gurgurattee fooluma loon keenya qotee bulaan furbisee gabbisee fidu isuma lukaandaas itti gurgurtee waaddeetu deebistee si arrabsiti. Kanaaf ofirraa kaasuun hin danda'ama. Kan biraa wanti irraanfachuun nurra hin jirre.
Abashaan gaafuma dhuftee ortodoksii keessa by the way afaan hin qabdu maqaan qabdu namummaan qabdu afaan Amaariyaa kan uumame 12th century mana wanni gadaamii maaliishii kun ortodoksii keessatti sana booda የቤተ ክህነት ቋንቋ ሆነ jedha achirraayyuu gaafa ortodoksiin bakkee bakkeetti babal'attu afaan sun afaan giizii afaan maaloon sun babal'ate malee hangafni semitic afaan tigrinyaatu ture giiziidha malee amaarinyaan hin turre akkuma swahilii kana jecha swahilii argite daldaltoota arabaa dhufee gara kuno bishaanii qarqara wabbaasafa keessa qubate achi afaan gosoota adda addaa sana walitti funaananiitu swahilii uuman malee gosti swahilii jedhamu hin jiru amaarris hin jirtu afaanitu jira garuu ishumti sun qeesonni maal goote ilaali hammuma dabtaraan mataan qabnellee namni keenya sanaa gadi ta'e classification ishiin nurra keesse sana fudhannee ameen jennee fudhannee har'atti wacaa jirra uummata mataan qabne kan gaafa classify nu godhan maal godhan etniikuma biyya sana keessa jiru ummata civilized fi uncivilized godhaniitu iddoo lamatti kaan ummata waa beekuu fi wallaalaa godhanii adda kaan isaan akka nama beekaatti inni kaan immoo akka duubatti hafaatti backward kana booda simboolii maqaa shaanqillaa gaallaa faaqii qottuu baariyaa nama gurraacha ifaama hoo bifti ka gurraacha baariyaa siin jetti yoo rifeensi kee qiciicaa ta'e baariyaa siin jetti jira miti akkasitti immoo categorize gootee dhufteetu itti darbitee dehumanize nama goote total dehumanization nama hagade akkasitti dhagahamu bareedinni diimaa ta'uu bareedinni luuccaa rifeensa luuccaa ta'uu jira miti dubartiin illee yoo bareedde akka bareedu konkona faa jedhanii yoo funyaan kee meddee battate ati nama hagade akka hin taanetti si ilaalan sana booda immoo raa'iyya maaram uddaasee maaram awuda negasti kibra negasti keessatti immoo xaafan immoo እሱ ከጋላ ሴት ጋር የተገናኘ ከእንስሳ ጋር እንደተገናኘ ስለሚቆጠር ኃጢአተኛ ነው ማሎ ይጀረን አኔ ወኒ መነቀስ የናምበሩ ቤክታ ወኒ ቀምና ኩኖ children book ጥኖ ተቆጅራ ኮንዴ ሰው አይደለም ጀራ ታይትሉም ትሳው ኮንዴን ኩኔ ጋር ነማ ቤኒሻንጉለት አማ ቤነ ጎልምሲ ሰቤክታ ኮንዴ ሰው አይደለም ጀራ ታይትሉ መሳጀ ደበር jarri waysi sodaatu waysa fu qabu so akkas godhaniitu nama keenya ilmoo afrika warra nubiyaa ilmaan nubiyaa kan civilization kuno addunyaa irratti tokkoffaa ta'e kana gadi qabanii dehumanize godhanii jecha amma victimi ishumti immoo ijaaramtuudha warri maalifin churchiin suni maqaa waaqaatiin ijaajirtu structure gaarii qabdi ijaaramtuudha akkuma har'a bashaan ijaaramtee maqaa gedeewotiin hin kadhatti maqaa amaarata fana qaayochiidhaan hin kadhatti lammaan faammoo miliyoonii 15 kennuuf isa keenyaatiin kennan bar si dhiba kanaafuu walumaa galatti polarization akkanii isa xiqqoo na dhibenaan magaalaan kantiibaa magaalaa Finfinnees kan isaan buusan miliyoona meeqa amma mee buqqaatota Oromoo lixaa buqqaatota Oromoo Benishaangul buqqaatota Oromoo Somaaleerraa kan hin goone jirre kun maali amma akeekni kaayyoon isaanii yeroo darbes miidiyaa warra isaat kanaa buusu warri OPDO kun miliyoona kennu miliyoona miidiyaa sin qabdu amma miidiyaa Oromooti waan Oromoo dubbata amma danda'e isaan hin gargaara waan yoo Oromoo bakka buutee jirre garuu sanaaf akkas godhu mee sana wal qabsiistee keessumattuu meentaalitii waan xiinsammuudhuma OPDO kanaa mee akkamiin ibsitaa waa'ee gaaga dinagdeen ogummaa keetii sanuma amma wal qabsiistee naannoon Finfinnee warra waca abashaa Finfinnee irraa san ukkaamsuudha Oromoon naannoo Tuulamaa waan qabu Finfinnee baasuu irratti akka masala dubbatti gurguru baasuu dhiisuu dhadhaasaa garbuusaa xaafiisaa kan gochuu dhiisuu irratti yoollee teknooloojiin amma dubbataa jiru kan dhaggeeffachuuf carraa hin qaban ta'e qeerroo hin dhaggeeffata waan ta'eef qeerroo maal akka godhee keessa deemee qotee buloota isaa kana abbootii isaa kana gorfatu maal dhaantaaf jechuun kanaan xumura. Wantoonni saamtoo dararuu gahee kanarraa dhiibbaan tolaanuu naati simboo hafuudha. Dhiibni kaleessa siniin kan lolaata sonkooriin har'as mukaa kan bakkaan tuqamnee tuttuquuni. Kuuloo tuquu dhaleencha guyyaa eegu kakaaftee kuuloo qeerroo nabiidda sandaamne sakkaatee. Goggocamnee keenyarra.
Sin oltu kaane waan qabnuun itti yaana akkasimoone abbaa biyyummaa dhugaatana. Wabon tokko ta'ee murannoon ta'ee bombuu duuban deebisuu danda'e. Jalqabsoon bakkayyuu waliin jaalatee loonaan malee niftoomnu gaate. Kallanni irratti sobee soba oolanii faayidaan nu doomsuuf nutti himatu. Oolan kun basaaftuu nu qabdeen bullu namni kaayyoo jiraatu waliin galu. Guddaan namni baruun irra jiraatu duratti kaaseera classification ennaan jedhu. Duri Shankillaa, Gaallaa, Maaloo, Faaqii, Fugaa, Baariyaa maal akkasitti nama qoodanii maal ishiin immoo qottuu jira miti. Nama lafa qotiyyuu qottuu jedhuun gabbaar maaloo ciisanyaa akkasitti iyyuu classify godhanii namni walitti hin dubbatu. Ati sanyii namaati kun sanyii qottuuti. Ati sanyii maalooti ati kana jedhanii nama classify godhanii adda akka namni ofuma isaatii warra cuucu godhan. Amma immoo maaltu jira? Tokko Seventh Day Adventist dhaqaa, tokko mana Pentee dhaqaa, tokko Born Again dhaqaa, tokko mana waaqeffannaa dhaqaa, tokko Islaama dhaqaa. Isuma Islaamaas immoo gola baay'ee qaba. Achumattu Sunni, Shia, Al-Habash, Catholic immoo Catholic by the way Catholic. Kaatiin adurreedha miti? Hooliinoo Qudus. Qulqulluu miti? So adurree qulqulluudha gaa isa ammoo gara kushilaali mee kitaaba barbaadiitti feeroonfaa maalinni adurreetti wanni adurreedha miti kan jiru lubbuun namaa namni daddu'ee booda bifa adurreetiin deebi'eetu iyyuu jiraata jedhanii the cat has been holy isuma sana fuuteetu Catholics-in jettee sitti sabbakti adiin kabiraa muka kirismaasii sana argite ani ati qaqqabdeetta ta'uun beeku dhibaayyuu waan jedhantu jira. Golma keenya keessatti muka gaattiraa muranii fidanii dhaabaniitu buqurii faa jala kaa'anii foonii fidanii fafannisanii achi jala taa'anii nyaatu. Sun kennaa waaqaati dhibaayyuu akkuma irreechaa jechaadha manatti golatti. Lakkii qaqqabeera maatiin koos kanuma godhu. Amma gaa Museen maal godhee kitaaba jaritti ilaali. Museen maal godhee otoo deemee kiristaanitti barsiisu arge maal hojjettu jedhee uummata kushkanannaa argu kuni waaqa ittiin galateeffannaa dhibaayyuu jedhama jedhaniitti himnaan very good hin balleessinaa isuma kana fudhadhaa itti fufa garuu kiristaanitti fudhadhaa jedhe. So philosophy kiristaanitiitti keenya fudhataniitu the pagan culture jedhama isaan bulu har'ayyuu. Nutu of wallaale malee jarri nu wallaalle keenya nurraa hataa turte dimokiraasiyaa soo ta'e ijoolleen Greek miti kan uume gadaa nuyi. Kanaaf walumaa galatti gaafii keessa gara warra doofaatti ennaan si deebi'u. Obboleessi doofaanii obboleessatti waxii xiqqeessaa jedhanii amma asallaafii ta'ee mana sargii keessa naa hojjetu. Obboleessumti kee maal godhaa si xinneessee qiceetu nama biraatti guddisee qice. Maaliif seete? Obboleessaaf cillaaf katee wanniidha hojjete hin maqee akkan jedhamee hin hamatamne. Jira dhuguma jira. Kanaaf amma opinion kan jalaa loogduuf obboleessa ishee jechuun moo. Si ati obboleessaa yoo ormaaf ganzaba kennan yoo ormaaf dhimmanii siin si hacuucanii nama gaarii jedhamu. Kanatu ijoollee irriba dhoowwee kaachis akka saree maraattee kanaaf kaatu. Amma kantiibaan Finfinnee yeroo lama horii kenne kanaan dura miliyoonii 10 kenneera amma immoo 15 kenneera. Garuu Oromoo isa baha Oromiyaa irraa fi lixa Oromiyaa irraa Beenishaanguliin ajjeeftee ariite inni bahaa gara kitila tokko walakkaati natti fakkaata. Innumti lixaa'uu xiqqoo miti yoo xiqqaate kitilatti siqa. Birruma bashaa sana tokkittiitti hin kennine horoo tokkittiitti hin kennine. Argite summaa inni gana akka ormi jaalatu otum dubbattu manuma keenyattu ennaan guddadhu argeera abbaan koo maal godhu seeti. Ati goos daabboo wayii jiraate guddaasaa ijoollee hollaati kennaniitu nutti xinneessu maaliifin hollaanii nu hamata jedhanii. Kuni saayikii keenya keessa jira aadaa keenya keessa jira. Mee gaaffiin kun haga barbaachisaa irra ta'ee hin beeku si gaafadheen sanumaan xumura. Bara jiraattu kana keessatti haa ta'u Oromiyaa wala boomte.
Oromoo dachee Oromiyaa bilisoom. Ilma Oromoo Oromoodhaaf quuqamu Oromiyaa isaa bulchu. Oromiyaa waraana mataa isaatii ijaarratee waraana cimaa tokko biyya sana keessa diriirsee of tasgabbeessee qabeenya isaa irratti dinagdee isaa irratti bulchu. Waan arginu sitti fakkaataa waan umurii ati keessa jirtu umurii ani keessa jiru kana keessatti kana ijaan arginu sitti fakkaataa meeraaga kee kanan qabadhee gaaf tokko gaafa Finfinneetti gallee bilisummaa sana argina yoo ta'e deebiseen viidiyoo kana agarsiisaati. Mee maal qabda sanarratti? Shakkiin tokko hin qabu. Tole. Waggaa baay'ee iyyuu hin deemu. 5 wattan fagaate jaa. Maaliif yoonaan jette naftanyaan inni waca jennus hin jiru lafarra waan hin jirre sodaachaa jirra. Beektaa seexanni jiraa jedhanii tunaatu ko mammaak sanatti man sodaachaan turani seexan addasi argeen beeku innuma sanas argeen beeku just imagination dhuma malee akka sanatti ilaali abashaan hin jirtu. Takkaa si fuuldura dhaabbattee abashaa siin loltu hin jirtu. Ijoolleen isaan aangoorra jiranis baay'een deemani. Maal yoo jette akkatti isaan deeman amma deemaa jiran keessaa Abiyyi akkatti deemaa jiru furguggatee jaranni gammachiisuudhaa deemutu isa kuffisanu miti Oromoo miti. Jaaruma sanatu isa kuffisa tokko jedhe. Opiniyoonis amma gandaan walxaxxeetti iddoo sadii yoo xiqqaate sabboonotaa fi warra gandaan yaaduu fi gurmuu lammaa fa'itu jira. Ishiinuu wal balleessuuf teessi. So cohesive jaarmaa ta'e tokko ijaaranii Abashaa sanas bulchanii Tigree bulchanii Itoophiyaa sana tokko gochuu hin danda'an. Silaa'uu amma yoo gara Noorzii kana ilaalte warri Amaaroofiin jettu keessi isaa uummanni Qimaanti, uummanni Aagaw, uummanni Wayixoo baay'eetu keessaa ka'a. Majooritiin ka'eetu nuti Amaara miti jedha. Itti jiru. Gurmuushiin hin jirre immoo wanni qotatti dhangeetu iyyuu Tigraay weerarraa jetti. Good luck argite good luck jedhiin mangaruun carqa argilaachuun jenne wanniin eenyu maqaan isaa Mallas. Akkuma sana isaan sunis amma wanni qotachaa jiru bo'ii wayi. So maal argita achirratti? Wanniin mataan isaanii ijaa fayyuu hin dandeenye warra Amaarinyaa dubbatan yaa dhibamoo ta'an maraatu tokko mati fooqirra otoo baastee utaalee gaafti du'u gaafuma isaan beektu malee ima du'a gaaf tokko. Abashitti akkasitti ilaali maraatu. Ijoolleen Tigraay immoo jibba isaan jarittii sanaa qaban including Eritrea jara kana wajjin jiraachuun hin danda'amu jedhanii murteessanii fixanii. Gara keenyas dhufteen wajjin jiraachuu hin dandeessu akka amma jettutti. Bilisummaa already nu harka jiraachaadha. Amma maaltu hafee deebinee sirna gadaatiin wal mo'annee ilaaf ilaameedhaan haasofnee isteejii irratti baanee dibeet gochuu aadaa sana develop gochuu tafe malee namni qawwee nu bulchuu hin jiru. Isarratti dabaliiti ijoollee kan akka Marroofaa, ijoollee kan akka Dheengeefaa, sigalee gollicha Dheengeefaa fi ijoolleen isa jala jiran xiyyitii meeqa jira? Meettaa dhaqii, Gindabarat dhaqii, Jalduu dhaqii, Baalee deemii, Harargee deemii kan kana caalantu jiru. Dhaloonni kun Abashaa dhiisiitiin na humni biraa bulchuu hin danda'u. Ijaa kana ta'e already wanni bilisummaan keenya harka keenya keessa jira. Nutu hin argine malee nu marka jira. Nu marka jira. Abashaan nu bulchaan jirtu harka. Boruus nu bulchuuf hin deemtu. Amma fe'e haa iyyitu nu bulchuuf hin deemtu. Isa immoo duruu wal beekna beeku. Tufalligeenyaalle siin jetti otoo ulee wayitiin qaagoote hin baqatte. Tole, anis abdiidhuma kee kana dhugaatti nan qoodadha maaliif amma haxinnaa ta'uu guddatu dhaloonni qubee kun idduma jiru yuunivarsiitii barataa jira dammaqaa isaatu jira haayiskuulirra kan jiru elementariirra kan jiru har'a Oromoo kan jedhu ijoolleen waggaa 6-7 kanarra jirti egaa dhugaatti abdii guddaa qabna akkuma amma atu jette wanta namni callisee gaaddiduu tokko irratti sodaataa jira malee Habashaan nuti sodaatamtu hin jirtu. No. Namni Habashaa sodaachuu mannaa kormaan daanqoo sodaachuu wayya. Hundaafu horii koo kana gara doolariitti geeddarachuu barbaadan one horoo is $20. Tole. Lakkoobsa isa irra jiruun siisimu moo? Lakki maarkeetitu iyyuu adjust godha sana gaafa ittiin daldaluu jalqabnu. By the way innaa tokko ittiin daldaleen ture. Dhufaniitu warri waa bishaan bitatan ennaa nuti walgahii irratti argamnu.
horoo kana nurraa bitatu doolariidhaan. Isa kanaan bishaan nurraa bitachaa turan. One to one goonee jechaadha. You know, it's just practice gochuudha ber freedomii numa harka nu harka jiru kana asitti nama bilisa. Kuno daandii Oromiyaa view Oromiyaa way kan jedhu nan qaba. Bilisa kanaafu I'm exercising freedom already. Maltu Isa engadda dhimma sana irratti barreesseera. Biyya keessatti amma Finfinnee keessatti lafa isaa keessatti lafa Oromootti maqaa Oromootti moggaafachuun baratti dadhabame keessatti biyya alagaa keessa biyya ormaa keessa ta'anii maqaa Oromoo irratti daandii moggaasuun egaa kuni tarii dhaggeeffataan waa tokko jechuu hin danda'a jedhee dhimma kana irratti. Dhaggeeffataadhaan maal jetta see? As keessa jira bilisummaan. Nama harka hin jiru bilisummaan keenya. Never. Eenyuma harka hin jiru. Namni bilisummaa fuudhee hodhu siin jiru. Namni sirraa fudhatee siin jiru. Numatu hin qabnu jedha malee otoo ani nan qaba jettee you know ani Finfinnee dhaqeen bira afaan Oromoo nama naa hiiku barbaade I am a foreigner nama biyya biraati afaan keessan hin beeku jedheen afaan Oromootiin naa hiikani dur early 90s. In dandeessa ber it's possible in dandeessa. Diduu dandeessa achi seente. Passportii simmoo sinii qopheesseera amma. Citizens of Oromian citizen kan warri citizenship Oromiyaa barri barbaadan passportii issue goona. You know daangacaa jedhama passportichis. Maal daangacaan maalirraa kaate daangacaa? Daangaa ce'uu jechuudha ka. Yaalii keetu na ajaa'iba jechuun ammaati biyya bilisoomtee fi biyya walaboomte sana ammaati sammuu kee keessaa qabda jechuudha. Ani bilisa takkaahu kadhattuun na caalti jedhee takkuma gaafuma tokko habduu kootillee yaadeen beeku. Kadhataa daandiirra taa'utu na caala jedhee takkaahu yaadeen beeku. Abbaan feeyyoo haa ta'u nan caalu. Biliyeenarra addunyaa kanarra jiru tokko nan caalu. Waluma qixxee nuti. Maaliif seete? Akka namaattan dhaladhe, akka namaattan du'a. Namni dhufeen asii ka'ii achi rafii achi taa'inaan jedhu hin jiru. Hoo jiraatellee ajjeeseen du'a malee namni tokko narratti hin fincaa'u. So ani bilisa. Tole. Daawwattoota keenya egaa gara fuulduraattis miidiyaa keenya kana keessatti namni goota dubbii yoo jiraate namni sodaa hin qabne sammuu kana keessa kan sodaa baasee ajjeese yoo jiraate miidiyaan koo isaaf bilisa. Waliin mari'annaa, waliin hojjennaa, qeerroo sammuu qeerroo bilisoomsannee caalaatti akka inni hojjetuuf hin jajjabeessinaa biyya bilisa taate saba bilisoome dachee bilisa taate yeroo dhiyoo keessatti arguudhaaf jirraa. Egaa chaanaalii keenya YouTube chaanaalii keenya hordofaa peejii keenyas hordofaa fayyaa ta'aa Dr. Hundaasaa Sheetee Hundee Asumaan geggeessaa sirba kanaa wajjiniin nagaatti isin jira Dr. baay'ee galatoomaa. Horii buli nagaatti. Idamne idamne kutirama radenu bapuda jamne kenya rati sarpamne juda sichi damnomne rato kagabro padanu tirati bare malsamni bulba kasyan takagare bishano diya ibasan le ya lammi ko malo lammi nganu dina tatu male lammi san ganu yo dina male ya lammi ko malo yarri kada dote luguchu male Sitin kane borida indi binuduga kero balkase undi lakarra sheduga Sitin fakasi na chicha lamigo waresu tu konuka kan chisa sapin dandesu Nundu basu soda karisu lati jabe farmata bosona ba lamu kosa sitiri tamembulu kansa jipamun kun sachin man wabo banari renu tekadula basi chadale pakangena oso geru jiran kenya nadamu dode mo ane kenya lumpan